Hayyana shamaa harka fuunee akkam jirtu jaallatamoo kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenya gadaafeen hundumti keessanuu bakkuma jirtan marattu nageenyi rabbii isinirra haa jiraatu isiniin jechaa guyyaa har'aa kana viidiyoo osoo dhungoo jedhu kan walqixxeen dalaatiin barreeffame isiniif qabadhee dhufeen jira. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalicha sabskiraayib gochuudhaan maatii nuuf taasisaniin jechaa viidiyoo kan hanga dhumaatti ilaaluun yaada keessan komantii irratti nuuf kaa'aa gara viidichaatti na dabarsuu nu waliin turtii gaarii qabatan abdiin qabaa nu waliin tura. Misittiin ilkaan cabbii reefu samii keessaa gadi darbame fakkaatti. Rifeensi mataa ishee daabee leencaa waliin tokko. Nyaarri ija ishee distii garbuurra heddummata. Diimtuu jechuuf diimtuu hangana diimattu dagadhee mil'adhee hin beeku. Dheertuu akka birbirsa leemmanee tokko. Komeen isheen godhatte jilba hin darbuun sarbaa ishee hagadaa fakkaatu mul'isa. Mudhiin ishee qabaa hin guuttaaksi aan ittiin imalaa jiru seente. Hunduu waan taa'u fakkaatamu malee dhaabbatee ishee simate. Taa'umsi ishee sararamee nadoo weedha. Nyaarri ija ishee ammoo waan harkaan bocame fakkaata. Konkolaachisaan of cina kaawwachuuf yaadee ture. Bakki garuu qabamaadha. Ol seentee teessoo nama lama qabaatu ani irra taa'ee ture cina koteesse. Urgooftuun ishee qaamatti naqatteettu konkolaataa ittiin imalaa jirru sana keessaa fi duuba ishee rugeesse. Qaama koo hundumaatu urgufame. Dubbisuuf lakkii dhiise. Kun siif hin maltu naan jedha miirri koo. Takka ammoo maal abbaa ishee ati dhiiraa mitii jetti onneen koo. Osoo mana kanaan keessa kootti haasa'uu daandii qixxee taasise. Of cinaatti yoon ija hatee ilaalu isheenis na ilaalaa jirti. Ijji lamaan keenyaa walirra bu'e. Lapheen koo akka waan tabbatti fiigeetti na dhahate. Akka gagaa baqe. Yaa guyyaa har'aa maal natti qabattee dhufte jedheen boquu gadi qabadhe. Boquu koo yoon ol qabadhu cinaa koo hin jirtu. Gaabbiinaan mataa koo ofirra cire. Hafuuratu na hanqate. Muddamni koo kan duraa caale. Maal abjuudhaa? jedheen of gaafadhe. Garuu waantichi miti. Imaltoonni taaksii sana keessa turan hunduu kan fuuldura taa'es kan duubas garuma koo ilaalu. Feestaala siif kennuu? naan jedhe. Gargaaraan konkolaatichaa muddama koo hubatee ta'uu hin hafu. Anis ol jedhee isa ilaaleen ati maal balleessite? Aadaa saba Itoophiyaa maraati. Guyyaa mataan si dhukkube marfee tafatti si cabsanii yoo garaan si ciniine immoo bunni siif haa danfu jechuun jedheen callise. Imaltoonni hunduu afaan qabatan. Kan natti ciniinnaterree hin dhibu. Eenyu inni jettaa laata tarii? Hojii abbaasaa isa hojiin isaa akkasiiti. Muddama koo kanaan bakkan deemuyyuu dagadhee meetira 100 ol darbee yoon of baru qaaxa Amboo keessaa baanee magaalaa Meexxiitti dhiyaanneerra. Naasuun na buusi jedheen. Konkolaachisaan sun garuu callisee ima konkolaachise. Dubartiin tokko afaan abaaramaa sanaan waraa jaallee jette. Namni bu'uu jira akka waan jechuu sanaati. Osoo isheen dubbattee afaan ishee keessaa hin xumurin konkolaataan xax jedhee dhaabbate. Anis takka konkolaachisaa kana tajjabee bu'e. Faana koo gara dudduubaan qajeelesse. Naan fiige. Dafqa ofirraan kutaa Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Awwaaroo iddoo amma kaampaasii Hacaaluu Hundeessaa jedhamuu fi bakkan sirna eebba kitaaba ilaalcha dhalootaa jedhuuf deemaan ture gahe. Keessummoonni hunduu bakka qabataniiru. Ol seeneen teessoo duwwaa barbaadadheeman taa'e. Silaa ergan mucattii taaksii keessatti argee ijji koo lafa na ergu gurri koo nama hin dhaga'u. Akkuman taa'een gara waltajjii yoon ilaalu baandiin hora Amboo sagantaa shaashambaa godhee ho'isaa jira. Mucaan ani dura taaksii keessatti arges uffata aadaa Oromoo Gujiin faayamtee baandii fuula dura dhaabbatte. Balee hoo karaan balee hoo wayyaanee addaan baane hoo afuuftuu addaan baane hoo yaagantuu addaan baane hoo jechaa sirbaa jirti. Ani immoo teessumni koo teessoorra waan jiru haa fakkaatuyyuu malee bakkuman jiru taa'ee qalbii koo keessatti magaalee koo eenyu maqaan kee? Magaallee koo eenyu maqaan kee? An reefan eda abjuun argee kottu jedha. Takka ammoo kan Usmaan Muusaa ijoollee meettaa gamaa maal ijoolleen waan fuute hin galchine hin dhiifne yoon si dhiise abbaan koo nan dhalchine jedhu yaadachaan keessa kootti gungumuun eegale. Sagaleen ishee immoo bifa isheen dacha sagal. Yaa uumaa kaaniin kuma badhaasee kaan ammoo tokko dhorkata. Amanuun na rakkisa. Ija haxaawwachaa yoon ilaalu mucittii duraan taaksii keessatti cinaa koo teessee turtedha.
Ufii akkam ta'u eega. Akka kanaan dura gaabbiitti hafumoo deemee dubbisu maal abbaa koo ta'u. Maal naaf ta'a maal itti fufaa. Viidiyoon keenya kana fakkaatu ture akka irraa barattan abdiin qabaa hundi keessanuu wanta isin dhagahame koomantii irra nuuf kahaa. Yoo viidiyoon kun isinitti toleera ta'e laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin irraanfatinaa. Sabskiraayib efa gootanii booda mallattoo beel tuquudhaan ol irra kahaa yeroo nuyi viidiyoo gadhiisnutti isin gaha jechuudha. Hanga viidiyoo kutaa biraatiin wal agarrutti nagaatti naaf jiraadhaa.